Attam jirtu fayyaa keessanii, ijoollee Oromoo nagaa keessanii, dargaggoo Oromoo, jaarsolii Oromoo, shamarran Oromoo, qeerroo Oromoo, attam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii. Yaada xinnoo tokkoon qabadhee dhiyaadhee hamma dandeessanitu sheerii gootaniiti. Nama dhaga'initti utuu dhageessiftanii haala biyya keenya keessatti deemaa jiru, maaltu deemaa jiru jira isa jedhu kana dabarree ilaaluun barbaachisaadha kan jedhu yaadan qaba. Si'a baay'ee haalli kuni gara inni itti deemu tuttureedhumaan gadi ba'a. Isa booddee maalitti deemaa jirra? Eessa jirra? Eessa dhaabanne amma? Isa jedhu kana haala biyya keenya keessaa tuttuquun barbaada. Kanaafi hamma dandeessanii yoo walii hirtanii namoonni tokko tokko dhaga'uu danda'u jechuudha. Maaliif amma haala siireesiitu uumamaa jira. Waan callumannee bira darbuu hin dandeenya haala gagga'eetu dhufaa jira. Haala kana attamitti keessa bahuu dandeenya? Garam ilaaluun nurra jira. Uummanni keenya attamitti deemuutu irra jira isa jedhu kana wajjin ilaaluu barbaachisa. Yoo wajjiniin inni ilaalu ta'e yeroo hundumaa gufuu kana akkatti dabarru, laga kana akkatti ceenu, caffee kana keessatti akkatti naavigeetii goonutu nu rakkisa. Kanaafi walii hiraatii inaasofnaa jechuu kooti. Gidduu kana akkinitti dhiyeessaa jiru wanta walitti hidhateedha. Maali mootummaa sana keessatti kooriidha kan jedhamanii kooriin isa jedhu. Kooriin isa kamii eenyutu geggeessaa jira? Mootummaan kun attamitti deemaa jira? Attamitti chocho'aa jira? Isa jedhu warra kana fuunee analaayizii goona. Hin ilaalla. Egaa directionii gara kamitti deemaa jiru isa jedhudha. Kanaan dura diraamaa tokkoon isin hojjedhee ture. Diraamaan kun hin dhaabataa jiru ilmaan Oromoo. Diraamaan kun hinumatti fufa. Hamma humni diinaa cabee barbadaa'utti diraamaan kun itti fufa. Jarri diraamaa kana dura bu'iinsaan geggeessaa jiranii hundumti isaanii warri diraamaa kana geggeessanii hundi isaanii diina Oromooti. Nyaapa. Ilmaan Habashaati. Ilmaan Habashaarraa warra dhalatanidha. Warra afaan Oromoo dubbatanidha. Warra Oromoo gowwoomsaa jiranidha. Oromoo gananidha. Inni kaan immoo Oromoodhuma ta'ee abbaadhaaf haadhaan Oromoo ta'e kan of gane, kan sooliinsaan nandasaa keessaa bahee bade, eenyummaa isaa wal'aale, horiitti of gurgure warra akkasiiti. Diraamaa kanaan dura dhiyeessaa ture maalin jedhee Three Stooges kan jedhamuun dhiyeessaa ture. Three Stoogesiin kuni Ameerikaa keessatti haala kanaan dura isinitti himeenii warri komeediyaaniin kun warri qalbii haasoftu warri qoostu kuni tokkichumaan kaatee sooromteetu nama gowwoomsiti, quccuu kana hojjetti, nama jala deebiti, waan akkasii kanaan nama gammachiistee horii saamti. Three Stoogesiin kuni achi barbaadota. Warra kanaan fakkeesseetanii Three Stoogii biyya keenya keessa jiran lafa kaa'e. Hin jedhe, Abiyyi hin jedhe, Lammaadhaaf hin jedhe, Jawaar hin jedhe. Jarri isaan kun sadanii koorii har'a biyya sana sochoosaa jiranii kan Amaarri itti hirkatee Oromoo jilbeenfachiisuudhaaf deemaa jiru. Kan Amaarri tuulii godhatee dhimma itti bahee Oromoo jilbeenfachiisuudhaaf deemaa jiru jara kana sadan. Jaallattanis, jibbitanis. Jarri kun sadan immoo hundumti isaanii walii wajjin hojjetu. Sadan isaanii dizaayinii baafatanii fudhatanii warra roodmaappii warra Habashaarraa fudhatanii kan isaanii hamma tokkotti makanii walii wajjin deemaa jiru. Maaliifi ilmaan Habashaa unitary government isa jedhamu mootummaa isa aangoo jabana Haayile Sillaasee sanyii kan Minilik durii deebisuudhaaf walii galaniiru jarri kun. Maaliifi jarri kuni Habashoota. Habashoota waan ta'aniifi haadhaan Habashaa waan ta'anii abbaa himachuu hin danda'an. Habashoota waan ta'aniifi kanaafi mootummaa Habashaa sanaaf kakataniiru isaan. Mootummaa Habashaa deebisuu jechuun Itoophiyaa tokkummaa, Itoophiyaa olaantummaa qabdu, le'olaawwinnat isa jedhasan isa deebisuudhaaf rakkataa jiru jedhu. Kanaafi yeroo hundumaa diraamaa hojjetu. Maanyi diraamaan gidduu kana? Mee ilaalu. Diraamaan gidduu kana Abiyyi maalitti jira?
gara Booranaa deemee kaabbaa uffataa maal jedhaa nama sirbisiisaa maaloo godhaa maaloo godha. Lammaan akkuma kanaan dura jedhee Abiyyi wajjin araaramee maal jedheetu takka gaaddisatti dhaqaa takka Oromoo wajjin footoo ka'aa takka warra hoogganoota Oromoo midhaanii jedhee barbaadee jira wajjin hooggane gidduu kana akka dawaliidha asiifachi akka bishaan dhallaadduu bishaan keessaa akkas raafama. Jawaar immoo diraamaa isaa itti fufeera. Diraamaa isaa maayini yeroo duraa sana na ajjeesuuf jedhu maaroo jedhu fake kan ta'e godhuu gadhiisee isaanii attentionii argatee isaanii nama eega maallaqa argatee eega deebi'ee OMN kana kaasee jedhee booddee amma gaa istiraatejii isaa akkamittiin dhaabota Oromoo kana hunduma ishee cabaqee of jala gasha. Isa istiraatejii isaa ture karaa mararaa dhaqee daayivii godhe. Hin daayivii godhe gaama. Amma daayivii godheera gara fuulduraatti gaa jara kana akkamittiin fidee cabaqees cuunfees gowwoomsees maal godhee achi barbaree mataatti naannessee akkamittiin ilmaan Habashaa jala gashe. Akkamittiinitu xonqaawotaa fi daftara 4 kiiloo geggeessaa jiran kana jala gasha. Isa kanatti jiran. Egaa maaliif gidduu kana akkasi waan calaqqisu Oromoo dura godhanii asiifachi bilic maaliif godhu isinitti fakkaata beektu? Beektu waansa? Ani beeka waansa. Wanti isaan kana gochaa jiranii fi jenosaayidii takka biyya Itoophiyaa sana keessatti deemee hin beekne. Takka wanta ta'ee hin beekne. Jabana Minilik yeroo harma muraa aannoleetii fi calii caqlanqoo waan ta'aa ture sana deebisanii Wallagga irratti deemsisaa jiru. Daqiiqaa kanatti sana deebisanii Gujii irratti geggeessaa jiru. Har'a kan Wallagga keessatti Wallaggi literally gubataa jira. Wallaggi gubataa jira. Wallagga Shebel lafa jedhamu. Anfilloo biyya bunaa waggaa barabaraan buna kan biqilchaa ture. Shebel kun garjeedhaan walitti qabatee hamma dhufee walaliin ga'utti, hamma dhufee gidaamii ga'utti, hamma dhufee marsee naannessee dhufee waradoota walaliin marsan hundumaa caakkaadhaan walitti hidhamu. Ilmaan Oromoo kiraayimii hammana hin jedhamne kana jarri kun sadan hojjetaa jiru ilmaan Oromoo irratti. Kanammoo itti yaadanii piroogiraamii baafatanii Wallaggaan jilbeenfachiifna jedhanii pilaanii gatta'anii baasanii Wallaggaan fixuudhaaf Wallaggaan Gujii yoo jilbeenfachiifne Oromoo hin jilbeenfachiifna kan jedhuudhaan itti jiru jarri kun. Kanaanitu gidduu kana gaa maaliif attentionii Oromoo barbaadu? Attentionii Oromoo kan isaan barbaadanii kan isaan dhaqanii mararaa fa'i wajjin footoo ka'anii dibbee rukutanii hoo jedhanii pilaanii isa kana qopheeffataa jiru. Oromoon afaan banee edee gara sana ilaalee akka inni harka walitti rukutu barbaadu. Kan argatan immoo hin arganne argatanii. Inni kun immoo Abiyyi immoo sharaf jedhee jala ba'eetu Boorana dhaqee kaabbaafata. Kana hundumaa gochaa jiru. Har'a Shebel gubataa jira. Daqiiqaa kanatti Wallaggi gubataa jira. Beenzilaanitu buna isa waggaa meeqaa jaaraa waggaa meeqaa caakkaa waggaa 500 jiraate gubaa jiru harka Wallagga keessatti. Jarri kun sadan kana gochaa jiru ilmaan Oromoo irratti. Jenosaayidii geggeessaa jiru. Yaa ilmaan Oromoo. Jenosaayidiidhatu geggeeffamaa jira Wallagga irratti. Har'a ayira Waayyuu kolliiti, ga'oo qeebbeeti, hawwaa galaan, akka jirutti gaara arbaa, heelikoopteriidhaan, gaanshippiidhaan, matirayyeesiidhaan nama karaarra deemu guyyaa saafaa karaarratti rukutaa jiru. Ajjeesaa jiru. Dambidolloo ibsaa balleessanii, telefoonii balleessanii nama karaarra deemu fixaa jiru jedhu. Jenosaayidiitu Wallagga keessatti geggeeffamaa jira. Kanaaf egaa inni isaanii gadi ba'anii oofisii bananne, achitti bananne, asitti bananne, maaloo gooni jedhanii iyyanii uummata Oromoo biizii gochaa jiru. Uummati Oromoo maaltu deemaa jira?
Maaliif Wallaggaa maa neetwoorkiin cufame? Maaliif Gujiidhaa maa neetwoorkiin cufame? Maaliif telefoonni cufame? Maaliif kun ta'e? Akka Oromoon hin jennetu tiyaatirii kana diraamaa kana hojjetaa jiru ilmaan Oromoo. Har'a kan Wallagga dhiigsaa jiru, kan Wallaggaan barbadeessaa jiru Abiy Ahmed, Lammaadhaa fi Jawaar Mohammed. Jara kana sadantu itti gaafatama. Historical responsibility genocide deemaa jiruuf jara kana sadantu itti gaafatama. Jarri kun sadan kuni itti gaafatama jalaa hin ba'an. Wallaggaan akkasittiin gubanii, Gujii gubanii, Shawaa Kaabaa gubanii, Walloo gubanii akkasittiin hin hafan jarri kun. Akkasitti hafan jiran. Uummata Oromoo, uummanni Oromoo kana beekuu danda'u qaba. Maaliif successful ta'an? Yoo jenne uummanni Oromoo iddoo sadiitti hiramee jira. Akkan kanaan dura isiniin jedhe. Inni jalqabaa the Hawwii group warran jedhe. Warri Hawwii groupii kuni dhaabbilee amma Finfinnee keessa jiran Oromoo Hawwii group. Hawwii major kaayyoo maayinerii warra godhate. Hawwii groupiin kun maal barbaada? Hawwii groupiin kuni Oromooni akka inni gara filannootti fookasii godhu barbaadu. Utuu Wallaggi akkasitti dhiigaa jiru, utuu Wallaggi gubataa jiru, utuu Gujiin gubataa jiru, utuu abiddi waaqaaf lafaa boba'aa jiru, utuu loltuu federaalii, loltuu poolisii akkasittiin biyya kanatti gadi guuranii ficcisiisaa jiraniitu kan isaan odeessan waa'ee filannooti. Eenyuun geggeessuuf akka isaan yaadaa jiran garuu I don't know isaantu beeka. Har'a yoo laaltee intarneetii waajjira akkasii banan, waajjirri kun torban tokkoon turu bara. Taa'aatii na ilaala. Torban tokkoon turu. Wallaggi rukutamee naan ol deebi'anii waajjira kee gubaniitu siini hudduu kee keessa si dhiisanii hidhaatti si naqu. Hamma kana funyaan keessan dura dabarsitanii ilaaluu hin dandeessan. Torban tokko namni torban tokko of duran ilaalu torban tokko ilaaluu hin dandeessan. Hin dandeessa yeroo jedhumu with cool confidence dhan jedha. Maaliif isin hin beeka? Akka gaariittan isin beeka. Har'a waan garaa keessan guuttattan, waan jireenya keessanii, waan ofii keessanii jiraattan duwwaa argattanii jennaani abbaan fedhe haa gubatu. Abbaan fedhe waan barbaade ta'u dhimma hin qabnu isa jedhanitti deemaa jirtu. Giruupiin jalqabaa Hawwii giruupiin kuni waan akka biliclicii kana uummata Oromoo dura isa maraa jiru kan isa uummanni Oromoo walitti hidhamee akka inni harka wal rukutu, akka inni dibbee rukutu, akka inni homa tokko hin yaadne, homa tokko hin ilaalle warra gochaa jiru. Jarri kuni siriistuujiidhaan geggeeffamu. Siriistuujii jechuun Lammaa, Abiyyii fi Jawaariin geggeeffamaa jiru. Jarri kuni har'a kana gochaa jiru. Har'a yeroo har'aa kana mee ilaalaa OMN galgala kana dhaggeeffataan ture waa'ee filannoo haasa'a. Yeroo akkasitti Wallaggiif Gujiin gubataa jirutti waa'ee filannoo haasa'aa jira. Miidiyaan biyya sana keessaa tokko waa'ee kana haasa'aa jiran. Uummanni Oromoo inni kan biraanoo eeggaddawoo fake newsii Jawaar uume sobaani namni gadi yaa'ee dhume namni 86 dhume. Obbo Morodaa Moosaa dabalatee namni 86 lubbuun isaa darbe. Fake news sobaan gargaarsaa fi deeggarsa hammaaruuf jedhaniitu du'uuf hin jedhaa. Warri gaafa sana akkasittiin faaggaa fuutanii karaa irratti yaatanii iyyitan kuni har'a eessa jirtu yeroo Oromoon qaami isaa walakkaan gubataa jiru. Qaami isaa walakkaan dhumaa jiru. Maybe bakka warri jettanii namamtan maaliif wallaaltuu dhaqa? Isinii galaan jiru waan isaa. Warra torban tokko of dura dabarsitanii ilaalledha. Torban tokko of dura dabarsitanii ilaaltan. Borganama waan isinitti dhufu hin ilaaltan. Iftaan waan isinitti dhufu. Waan ilmaan Habashaan asii bittilaa jirtu hin ilaaltan. Warri Hawwii giruupiin kun yeroo isaan haasa'an dhaggeeffadhaa. Yeroo isaan interviyuu kennan dimokiraasii Itoophiyaa dimokiraatessina. Garbatu garba kanaa lafaa hanka'intu gooftaa ishee dimokiraatessiti. Impaayera Itoophiyaa sana dimokiraatessiti garbatu.
at least kana sammuu isaaniitti yaaduu hin danda'an. Ani eenyu Itoophiyaa kan hin demokraatessu. Empire kana kan hin demokraatessu. Ani eenyu? Ati eenyu? Ofii keetii demokraasii beektaa? Ofii keetii demokraasii beektaa? Ofii keetii dhaaba kee keessatti wal fixee beektaa? Ofii keetii sirriitti wal geggeessitee beektaa? Soba hin jiru. Demokraasii ofii keetii mana kee keessatti exercising godhe. Saba kee gidduutti exercising godhe. Community kee keessatti irratti hin hojjenne tokko Habashaa isa si garboonfate dhattee demokraasiidhaan walii wajjin jiraanne. Habashaan sitti kolfa. Ijaan arguu keeyyuun barbaadu. Demokraasiin Habashaa inni si gubbaa taa'eetu ati maqaadhaaf paarlamaa isaa keessa teessa. Kana demokraasiin sin odeessitan. Kanas immoo fudhattaniittu sobina. Fudhattaniittu. Haan dhibbatti kana fudhattaniittu. Kana fudhattaniittu biyya demokraatawaa ta'e. Demokraasiin Ameerikaa iyyuu hin jiru. Demokraasiin Awurooppaa iyyuu hin jiru. Bourgeois demokraasiin jira. Demokraasii warra dureeyyiitu jira. Biyya third world countries keessa demokraasiin jiraachuu hin danda'u. Baay'ee ulfaataadha. Demokraasii kana akka qaldii goone haasa'u. Mee dura ofii keessan bilisoomsaa. Mee dura waa'ee mataa keessanii haasa'a. Mee dura nuyi eenyu ani eenyu jedha. Keessanii waa'ee demokraasii odeessitu. Yeroo manni kee gubatu, yeroo bunni gubatu, yeroo walal gubatu, yeroo koyyaan gubatu, yeroo gaararbaan gubatu, yeroo gujiin gubatu, yeroo eessi gubatu, waa'ee demokraasii odeessitu. Ha? Demokraasii. Beektaa laata demokraasii sana? Ilmaan Oromoo. Beektuu demokraasii? Demokraasii hin beektan. Dura of bilisoomsi. Dura eenyummaa kee bari. Dura biyya lafaa keessatti positioning koo eessa? Biyyi koo eessa? Eenyu ani kan jedhu deebii ofii keetiif deebisi. Jalqaba. Kana booddee waa'ee demokraasii odeessita. Kana gaa warri hawwii groupiin kan isaan haasa'an. Hawwii groupiin waa'ee hawwii group waa'ee waajjira banachuu, waa'ee maaloo, waa'ee amaleen gadda tiyaatirii isaan achitti hojjetaa turan. Namoota achi keessa turan hunduma isaanii nan beeka. Ana amma dhugaa dubbachuudhaaf baga dhagee baadeen dhaquusaa giddiin qabu. Garuu waanuma isin dinqutu waan ta'ee hin beeknetu achitti ta'aa ture. Waanuma ta'ee hin waan namni hin yaadnetu ta'aa ture. Diraamataayizii godhanii, biliicliicii godhanii, maal godhanii, advertaayizii godhanii, haasaa godhanii. Waa'ee Wallaggaa, waa'ee komaandi poostii, waa'ee Gujii namni tokko namni dubbate. Jawaarii fi Baqqalee Garbaa qawwee 800 haati Oromoo mudhii ishee hidhattee bittee difeendiina godhi. Na gargaari ilma koo itti isa seen ilma isheetti laattatte hiiksiftanii gashitan. Hin kaffaltu sammuu. Qawwee 800 gashitan. Ilmaan Habashaatii laattan. Daani'el Kibratii laattan. Abiyyiif laattan. Kanan irraanfatina. Kun stigmaa ofirraa isin dhiquu hin dandeenyedha bara baraan. Sobdanii immoo hin duune jettanii nama 86 ficcisiiftan. Kanas immoo hin irraanfatina. Kun hundumtuu hin jiraatu. Kun hundumtuu gowwoomsaan kun hundumtuu taayitaatti ol ba'uudhaaf. Uummata Oromoo lubbuu saree gootanii dama kalb gootanii dhiiga isaa kana miillattiin dhiqattanii taayitaa yaabbachuudhaaf maraataa jirtu. Hin maraattu. Garuu waan tokko beekaa. Wal'aansoon jalqabameera. Israachoon. Wal'aansoon inni hamaan irra jira. Isa booddee hin dhufu. Giruupiin inni lammaffaan immoo giruupii warra naga'eedha. Naga'ee giruupiin kaayyoon koos naa guute, hawwiin koos naa guute, garaachi koos naa guute jedhanii warra dhaqanii harkatti of kennanii warra ciisan. Warra eenyummaa isaanii gatan qollina isaanii of keessaa luqqaanii cumaan isaanii eenyummaan Oromoo keessaa ba'ee hallayyaatti kan gale. Warri kuni akka nama zaambii kitaaba hirkaa bu'e. Zaambii road maappiin akka harkaa bu'e. Garuu namni ofitti oofamu. Birriyaa argatanii, gibshaa dhaqanii, wiskii haa dhuganii, they don't care. Egiddii qabataa jiran. Warri akkasii kana akka namaatti ilaalu. Akka qudoo Oromoo keessaatti ilaaluyyuu nan balleesse garuu kaa'utu narra jira. Giruupii sadaffaatti dhaqa. Giruupii sadaffaan waboo giruupiin jedhe. Waboo giruupiin
Waboo giruuppii lola keessa jira. Lola isa dhumaa keessa jira. Kufee kuffisaa jira. Sagalee namni ta'uuf hin jiru. Sagalee namni ta'uuf hin jiru. Baay'ee yartuudha. Namni waboodhaaf sagalee ta'u baay'ee yartuudha. Garuu sagalee isaa hin dhageessu. Dhiyootti dhageessu. Akka qaqawweessaatu walalirraa gungumaa jira. Gumaa guddaarraa gungumaa jira. Dhaggeeffadhaa. Ilaa jalduu keessaa gungumaa jira. Salaaleellaa gungumaa jira. Walloo keessaa, Gujii keessaa, Boorana keessaa gungumaa jira. Gaaf tokkoon dhageessu qawwee sana. Gaafa sana wayyuu eessan lixa jechuun keessanii nafu. Akkasitti waan haftan isinitti hin fakkaate. Wabooni hinuma loladha. Namni qawwee fudhatee bilisummaa isaatiif lole kufee hin beeku. Warra seenaa hin beeknetu, warra seenaa wallaansoo hin beekne, warra seenaa hin agarre, seenaa hin dubbifne, hin barannetu waan har'aa kana duwwaa laala, waan har'aa kana duwwaa irratti dipendi godha. Garuu seenaan kan nutti agarsiisu namni dhugaa qabu Waaqayyo siin gargaara. Sabikaa isaas bukkee dhaabata. Eega haati isaa sabbata isheerraa marrumaa ishee goositee sabbata isheerraa hiittee qawwee bitteefi ilmoon dhiiraa kana caalaa maal barbaada? Ilmoon dhiiraa kana caalaa maal barbaada? Garaa haadha isaatiitti ol deebi'a. Ilaalaa ilmaan Oromoo. Warri asii dhaqani, warri poolisii ta'ee dhaqan, federaalii ta'ee dhaqani isaan mindaa argachuu dhaqu. Haadha manaa isaaniitti deebi'anii galuudhaaf dhaqani. Mindaa fudhatanii galuudhaaf dhaqani. Garaa lamaan dhaqani. Inni hidda mukaa nyaatu. Hidda mukaa nyaatu. Inni baala mukaa nyaatu. Inni mukatti gale. Garuu ajjeeseen du'aa jedhee deema. Differensiin kana gidduu jiru baay'ee gaappii guddaa jira. Namni tokko namni sin ajjeesa jedhee achi asitti fiiguma tireessi qabatee dhibba yoo taate hin baqatta. Maaliifi xiyyiitiin tokko keessaa baatee nan tuqin jetta. Xiyyiitiin tokko nan ajjeesin jetta. Maaliif galteetu maatii keetti galtee mindaa ishee argatte sanaanii mindaa ishee argatte sanaan nyaachifachuudhaaf jetta. Kanaaf simoona. Kanaaf waboon mo'a. Kanaaf wabooni hin mo'a. Maaliif beektu mindaa hin qabu. Jireenya hin qabu. Laga bula. Hidda mukaa nyaata. Bineensa ari'ee nyaata. Jawwee nyaata. Borofa nyaata. Waan arge ajjeesee waadee nyaata. Kanaaf gara kuteessa. Gar tokkotti ba'uudhaaf deema. Garaa hin hiru. Diina dhufte adda ishee keessa dha'a. Kanaaf mo'a. Kanaafitu guriillaan biyya lafarra ture hundumtu kanaaf mo'an. Seenaa dhaqaa dubbisaa ilaala ilmaan Oromoo. Kanaafi waboo bukkee dhaabachuu duwwaadha filannoon keenya. Filannoo tokkoyyuu qabu ilma Oromoo. Har'a Wallagga keessatti utuu akkasittiin dhiigi dhangala'u, Gujii keessatti dhiigi dhangala'u, lafa shebeliin biyya shebeliin fakkaatu biyya buna yeroo akkasittiin gaasa itti firfirsanii guban osoo dhageessanii dheengadda feekii sobaan Jawaar Mahammad du'uuf hin jedha jedhee yeroo iyyu namni hammi kun gadi ba'ee yeroo iyyu warri sun eessa jiru ilmaan Oromoo? Eessa jiru? Maal agarsiisa kun? Maal jechuudha? Maal jechuudha kun ilmaan Oromoo? Yeroo hamma sana namni 86 dhiigi isaa dhangala'u dirree Oromiyaa irratti. Har'a garuu walakkaan Oromoo yeroo akkasitti gubatu, yeroo lubbuun darbaa jiru, jaarsaaf jaartii yeroo ajjeefamaa jiran, yeroo mana isaanii keessaa helikoophter gaanshippiidhaan asii gadi waqaraa jiran kana yeroo kana maal jedhan? Ilmaan Oromoo dheengadda hiriira ba'ee akkasitti maraate. Jecha sobaatiin fake news sobaan ka'anii kan akkas maraatan har'a yeroo Wallagga akkasitti gubatu. Yeroo Wallagga akkasitti gubatu maal jedhu? Maal dubbatu laata? Kuni seenaadhaaf ta'a ilmaan Oromoo. Seenaadhaaf ta'a. Waan isin hin beeknetu seenaan kan nutti himu namni kaayyoo qabuuf namni kutatee lole hinuma mo'a. Warri kun okkupaayersidha. Biyya abbaa keenya qabachuu dhufan.
nuyi haqa isaaniitti hin dabarre. Biyya abbaa isaanii hin dhanne. Lafa isaanii hin haane. Mana isaanii hin dhanne. Mana keenyatti nutti dhufan. Gaara Arbaatti. Walalitti nutti dhufan. Gujiitti nutti dhufan. Boorana keessatti nutti dhufan. Walloo keessatti mana keenyatti nutti dhufan. Mana keenya ganda keenya keessa deemnee daandii biyya keenyaa keessa gaara keessa dhokannee hin lolla barabaraan hin lolla hinuma mo'amu lafa dhaqan hin qaban deemuus hin danda'an. Kanaaf ilmaan Oromoo Wallaggi Gujii gubataa jira. Ilaa yeroo karaa qaxxaamuraa kanarra geenye afaan keenya qabannee ilaallu maaltu isinitti dhaga'ama? Maal yaaddu? Maal jechaa jirtu? Maaltu isinitti dhaga'amaa jira? Maal yaaddu? Ilmaan Oromoo. Maal amma har'a Wallaggi akkasitti yeroo gubatu, yeroo Gujii akkatti gubatu, yeroo akkatti Shebeliin gubani maaltu isinitti dhaga'ama? Maaltu isinitti dhaga'ama? Eessatti deebitanii galuuf jettu? Keessumatti warri naannaa sanaa dhuftan, warri ijoollee Wallaggaa keessatti warri naannaa sanaa baatanii dhuftan, naannaa Dambidolloo, Hawwaa Galaan, Gawoo Qeebbee, Qaaqee, naannaa sanaa Beegiif Gidaamii Kuuraa, Mandii Najjoo, Aayira Gullisoo, Innaangoo Koobbara, Birbir, Dabbasoo Kolbaa, Guyii Gimbii, Naqamte, Arju Horro, lafa kana hunduma keessaa warri yaatanii dhuftan maaltu isinitti dhaga'ama? Maaltu sitti dhaga'ama? Dhaqiitii birdilibsii kee keessa lixiitii yaadi. Ani eenyuedha? Ani eenyuedha? Akkoon kee, akaakayyuun kee, abbaan kee, obbolaan kee, eessummi kee, obboleettiin kee yeroo gudeedamtu, yeroo hidhamtu, yeroo rukutamtu, yeroo manni keessaan boombiidhaan gubatu, yeroo ilmaanni Habashaa, diqaalonni Habashaa biyya abbaa keenyaa gubdu maaltu isinitti dhaga'ama? Maal yaaddu laata? Hamma dandeessan waboo bira dhaabadhaa. Kutadhaati waboo bira dhaabadhaa. Gujii keessatti akkasittiin gubataa jiru. Har'a informationii gurguddaa dhufaa jira Gujiidha. Boorana keessa. Yeroo Gujii keessa akkasitti gubataa jiru. Walluu keessa, Shawaa Kaabaa keessa. Maaltu isinitti dhaga'ama ilmaan Oromoo? Maal yaaddu laata? Ilaa hinuma mootu jabaadhaa. Mar'umaan keessan hidhadhaa. Waboo keessan bira dhaabadhaa. Waan qabdan turgufaa bira dhaabadhaa. Kana duwwaadha wanti nu baasu. Ilmaanni Habashaa, diqaalonni Minilik bara baraan nurraa deemaa jirtu. Ilmaanni Habashaa si'a tokko nu qabatteennaan gadi nu dhiisaa jirtu. Kanaaf hamma danda'amitti lolutu nurra jira. Ilmaan Oromoo, sabi Oromoo eessa jira laa? Gara kam ilaalaa jira? Kanaan dura dhaabbi Oromoo hundumtuu uummata Oromoo isa dammaqe kana eegee qabatee booddee deema. Biyyi lafaa silaa biyyi lafaa organizeeshiniin dhaabbileen biyya lafaa keessatti mul'atanii saba dura deemu. Dhaabbileen Oromoo hammi har'aatti uumaman hundumtuu saba Oromoo booddee deema eegee qabatee. Eegee qabatee deema. Eegee qabatee deemuu isaa duwwaa miti gara booddeetti harkisa. Gara booddeetti eegee qabateetu gara booddee deema. Uummatichi rasaasatti dirma, abiddatti dirma, maalitti dirma, booddee fiiga. Yeroo dubbiin itti jabaatu gadhiisee iyyuu baqata. Har'a ilmaan Oromoo kan kutatee egaa hin ga'ee eegee qabadheen deemu abbootiin koo, obbolaan koo, shamarran dargaggeessa yeroo dhumu lakki qoma koon itti kennaa kan jedhee dura dhufe jira. For the first time dura dhufe.
for the first time dhaabi Oromoo dura bu'eetu jira. Hammin isinitti mugun hundumtu eegee qabatanii jiru booddee. Inni isaan soba demokraasii goona maal weeree inni soba inni jiru beeku isaanis beeku wantatti wal beekna akka gaariitti hin soobusas. Garuu akka isheen hin taane beeku. Attumti waaquma fedhi taanii nagaan waan jiraannee baqqaasuma buullee nyaannee dhunnee jiraannaadha dubbiin ishee malee hin beeku akka inni hin taane. Amma gaa har'a haalatti jijjiirame ilmaan Oromoo. Haalli jijjiirame maaltu ta'e? Isa saba sana dura deemu dhufe. Dhaaba dura bu'u dhufe. Anatu dura bu'aa jedhe. Qawwee kaafatee saba isaa dura bu'e. Saba isaa difeendi gochuutti ka'e, saba isaa geggeessuutti ka'e, kuffisee kufuutti ka'e. Har'a gaa completely hin geeddarame. Siyaasaan Oromoo hin geeddarame. Dhaaba dura deemutu dhufe. Dhaabi kun waboodha. Oromooni kana booddee booddee deema. Waboo booddee deema. Wabootu karaa saaqaa deema. Akka kanaan dura harka duwwaa abiddatti gadi hin namu. Akka kanaan dura. Kana booddee Oromoon hamma danda'u waboo booddee dhaabbate waboo duukaa gara fuulduraatti deemuu duwwaa kan nuuf. Warra hawwii giruuppii, warra naga'ee giruuppii, warra maaloo giruuppii, warra jireenya isaaniitiif jiraatan kuni isaanii forgeetii gochuudha ilmaan Oromoo. Garuu warri keessumatti zersiriis tuujis kuni barabaraan uummata Oromoo irratti jenosaayidii geggeessaniif itti gaafatamu. Jarri kuni kan biraa miti. Nama 86 sana du'etti Jawaar Mohaammed itti gaafatamu. Nama 86 ajjeesisan sana itti gaafatamu. Biritti fundraising gochuudhaaf popularity ittiin bitachuuf jedhani. Kanaaf uummanni hamma Morodaa Moosaa fira kooti dhugaa dubbachuudhaaf. Jaarsi waggaa 80 agabuusaa manaa ba'ee du'e. Xiyyitii adda isaatti gashan. Jarri kuni kanatti hin gaafatamu. Baqqaleef Jawaar qawwees 800 fuudhanii gashanitti itti gaafatamu. Diinummaan hamma kana gahu hin jiru. Ilmaan Oromoo. Maaliif harka walitti rukutuuf beektu? Baay'een isaanii OPD'udha. Warri harka walitti rukutuuf. Baay'een isaanii warra gantuudha. Warri harka walitti rukutuuf. Baay'een isaanii supporterii isaanii warra gantuudhaaf warra garaadhaaf deemtu. Nooyisii sagaleedhumatu guddate. Baay'ee isinitti fakkaate. Rasaasa tokko lafa isheen itti namni tun beektan. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf ilmaan Oromoo hajabaan mudhii keenya hidhannu. Mudhii keenya hidhannee sagalee hataanuu fi wajjiniin dhaabbannu ilaa himmuudha. Oromoon biyya walaba ta'e ijaarrata. Kana malee tasa ilmaan nafxanyaatu wajjin jiraataa jiru. Hin danda'amu. Isaantu si wajjin hin jiraatu bara. Isaan ati garba taate malee si wajjin hin jiraatanii. Isaani ati garboomteef malee si wajjin hin jiraatanii. Kanaaf garbummaa yoo fudhatte hin dandeessa. Namni garbummaan fudhadhu jedhe immoo inuma itti fufa. Lolli inuma itti fufa. Dhumarratti garuu bilisummaan hin dhufa. Jabaadhaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.